akkuma beekamu Sandee sa'aatii 10 walakkaa irraa 12 walakkaa yeroo itti waaqeffannaa kennaati. Achirraan immoo Saatardee sa'a 5 irraa haga 7 telefoonumaan waliin kadhannaa. Guyyaa hojja dureetiif lammaffaan immoo sa'aatii 5 walakkaa haga 6 walakkaa Baabil Isteedii kenna. Akkuma fufetti jiraa jecha. Kanaaf namoonni carraa qabaatanii achirratti argamtan koottaa waliin wangeela ilaallaa akkasuma immoo waliin kadhannaa waliinis waaqeffannaa. Waaqayyo waliin eebbifamnee immoo argite hundi kennaa eebbaaf nu ta'a. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Gara sagalee waaqayyoo deemnee sagalee waaqayyoo waliin ilaallaa. Mee macaafa seenaa bara isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 13 waliin dubbifannaa. Maqaa Yesuusitiin hin dubbisaa akkanadha. Salamoon ilmi Daawit mootummaa isaa in jabeeffate. Waaqayyo gooftaan isaa inni isa wajjin ture. Nama guddaa beekamaas isa godhe. Yommus Salamoon namoota Israa'el hundumatti hangafoota kumaata, hangafoota dhibbaatti, abboota firdii gurguddoota Israa'el hundumatti mana abboota isaanii duratti guutota kan ta'anittis in dubbata. Kana booddee guutummaa walgayichaa wajjin gara iddoo sagadaa isa ol ka'aa isa gara Gibe'oon irraa argamutti lafa dukkaanaa itti wal ga'an inni Museen garbichi Waaqayyoo lafa onaa keessatti tolche jiru in dhaqe. Haa ta'u iyyuu malee Daawit sanduuqa kakuu Waaqayyoo isa Kiriyooti Ye'aariim ture fidee dunkaana isaa Yerusaalem keessa isaaf dhaabe keessa kaayee ture. Iddoo aarsaa inni Buzileem ilmi Uriyaa Akaayuum sibiila borjii irraa hojjeta dunkaana isaa ulfinna Waaqayyoo keessaa mul'atu dura dhaabatee ture. Garuu achumattis hafe. Kanaaf Salamoon walgayicha wajjin Waaqayyoof sagaduudhaaf achi dhaqe. Yommus Salamoon iddoo aarsaa sibiila borjii irraa hojjetame fuula Waaqayyoo dura dunkaana itti walii galan keessatti kaame sanitti ol ba'ee achi irratti horii 1,000 guutummatti qalma gubamuu in dhiyeesse. Halkan gaafasii Waaqayyo Salamoonitti mul'ate. Wanta feetu na gaafadhu ani immoo siifan kennaa jedheen. Salamoon immoo deebisee Waaqayyoon ati Daawitiin abbaa kootiif gaarummaa guddaa argisiifte. Ani immoo iddoo isaa bu'ee mootii akkan ta'u gooteerta. Egaa yaa Waaqayyo gooftaa ati saba akka biyyoo lafaa baay'atu irratti ana moosifte hoo isaan isa Daawit abbaa koo abdachiifte raawwadhu. Ogummaaf beekumsa ani ittiin saba kana bulchu anaaf kenni. Kana malees ani attamitti saba kee isa guddaa kana geggeessuu danda'aree jedhe. Waaqayyo yommuu Salamooniif deebise ati badhaadhummaa qabeenya guddaa ulfinna diinonni kee akka dhuman ufii keetii immoo bara dheeraa akka jiraattu hin kadhanne. Qooda kana saba koo isa ani irratti si moosise bulchuudhaaf akka dandeessu ogummaaf beekumsa waan kadhatte ani ogummaaf beekumsa siif nan kenna. Kana malees badhaadhummaaf qabeenya guddaa ulfinna siif nan kenna. Sanyii isaa kan mootota isa dura turan keessaa tokkollee hin argamne. Mootota isa booddee mo'an keessaa tokkollee kana argachuu kan danda'an hin jiru jedhe. Kana booddee Salamoon iddoo sagadaa isaa ol ka'aa isa garaa Gibe'oon irratti argamu lafa dunkaanaan itti wal ga'an jiru sanii ka'ee gara Yerusaalem in deebi'ee achi taa'ee saba Israa'el irratti in moo'e jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u.
mee iddoo majirrutti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon galateeffanna waa'ee guyyaadhaatis kanaati. Yaa Waaqayyo abbaa keenya si galateeffanna galannee fulfanne siif haa ta'u. Waaqa jiraataa waan taate, Waaqa hundumaa dandeettu waan taate, Waaqa hundumaa argitu waan taate. Yaa Waaqayyo ati Waaqa, ati jireenya, ati dhugaadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristootiin yaa Waaqayyo sagaleen guyyaa hadhaa darbu, sagaleen anatti lallabu, sagaleen saba Waaqayyotti lallabu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ka'anaaf saba Waaqayyo jijjiire haa ta'u. Waaqayyo ati yommuu sagalee ergitu waan hojjettutu jira maqaa Gooftaa Yesuus Kiristootiin. Sa'aatii kanarraa jalqabi yaa Waaqayyo hojiin kee haa hojjetamu. Waaqayyo waan kana gootuuf ulfaadhu. Obboleeyyan koo warra sagalee kana dhagaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristootiin hafuurri kee inni qulqulluun isaan haa gargaaru. Yaa Waaqayyo anas obbolee ila yaa Waaqayyo saba kee afoo dhaabadhee ila yaa Waaqayyo kan dubbataaru kan sagalee kee lallabaaru kun kan kootii miti kun jecha kootii miti jechi kun keeti jechi kun dhugaadha jechi kun jireenya jechi kun nama moossa jechi kun nama ceesa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin karaan taaniin akka saba kanaa akka hin dubbanne karaan taaniin akka saba kanaa akka afaan koo keessaa hin baane karaa ati hin ta'a jetteen karaa ati yaa Waaqayyo saba kanaaf hin ta'a jetteen akka dubbattu hafuurri qulqulluun sa'aatii kana anas obboleeyyan koo saba qulqulloota isa caqasaa jiranis kan qarqaare haa ta'u. Yaa Waaqayyo iddoon kun hafuura keetiin kan qulqulleeffame hojiin amma hojjetamu hojiin amma lallabu hundinuu ulfinna keetiif kan ta'e haa ta'u. Maqaa Yesuusitiin ameen. Asirratti wantoota baay'ee waliin ilaaluu dandeenya sagalee kanarratti mata dureen guyyaadhaa qabadhee gara keessatti dhufe namni hojiin itti kenname tokko isa itti kenne san maal kadhatuu qaba. Namni hojiin itti kenname tokko isa itti kenne san maal kadhatuu qaba yookiin maal gaafatuu qaba jechuun dandeenya. Kadhatu jechuun gaafatu. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Iddoo kanatti wantoota lamaan tokko ijoo dubbanna. Maqaa Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Duraan dursinee akkuma nama Waaqayyoo fo'amee maal goona Waaqayyo isa nu waame. Waaqayyo isa hojiitti nu waame kana galateeffanna. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Iddoo kanatti namni Waaqayyoo mootii kan ta'e Saalamoon yommuu Waaqayyoon galateeffatu argan. Yommuu waa'ee Waaqayyoo dubbatu argan. Yommuu Waaqayyoo waliin qaaqu argina. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon galateeffate maaliif situ hojii kana naa kenne? Situ iddoo kana na dhaabe? Situ kakuu abbaa kootii galte, abdii abbaa kootii galte raawwatte. Situ akka an saba kana geggeessu goote jedhee dubbata. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Innaa yommuu Waaqayyo waan barbaadde na kadhadhu jedheen. Yeroo inni kana jedhu lakkoofsa 7 irratti akkana jedhe Waaqayyo akkana jedhe halkan gaafasii Waaqayyo Solomoonitti mul'ate. Wanta feete na kadhadhu ani immoo siifan kenna jedheen. Solomoon immoo deebiseefi Waaqayyoon jedhe ati Daawit abbaa kootiif gaarummaa guddaa argisiifteerta. Ani immoo iddoo isa bu'ee mootii akkan ta'u gooteerta jedheen. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo maal jedhe abbaa kootiif abdii guddaa gooteerta. Abdii guddaa galteerta. Gaarummaa gooteerta. Ani immoo iddoo isaa akka bu'ee mootummaa kana ta'u ati na gooteerta. Kanaaf maqaan kee ka eebbifame haa ta'u jedhe. Kanaaf galatoomi jedhe. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Haadha obboleeyyan koo namoonni baay'een Waaqayyo iddoo tokko yommuu isin waaman Waaqayyo iddoo tokko waamee iddoo tokkorra yoo isin kaa'e Waaqayyo kana hin yaadannu. Waaqayyo kana hin galateeffannu. Waaqayyo kana maqaa isaa dhoofnu. Wama ofii kaanee achirra teenne nutti fakkaata. Wama ofii kaanee achirra dhaabanne nutti fakkaata. Wama ofii kaanee achirra ceene nutti fakkaata. Garuu namni Waaqayyo adda baafate, namni Waaqayyo mootummaa akka kana geggeessu godhe, Solomoon namni Waaqayyo maal godhe? Waaqayyoon jedhe akkana jedhe. Solomoon immoo deebisee jedhe Waaqayyo ati Daawitin abbaa kootiif gaarummaa guddaa argisiifte. Ani immoo iddoo isaa bu'ee mootii akkan ta'u goote. Kunimee situ kana godhe. Situ abbaa koo gaarummaa argisiise. Siti ana immoo iddoo abbaa koo akka bu'u godhe. Ati jedhaa dubbata. Ati kana goote jedhe.
galanni ulfinni saafaatu hadda hagam kennatu isa kana yaada waaqayyo fuudhee iddoo tokko nu kaa'e waaqayyo fuudhee waan tokko yoo nutti kenna waaqayyo fuudhee immoo waan kana irratti ati hojjedhu yoo jedhu yoo iddoo sanirra dhaabanne ufumaanis kitaabuu namoo waaqayyoon yaadataa deema waaqayyoon galateeffataa deema ati abbaa kootiif gaarummaa argisiifte iddoo abbaa kootii immoo ana na buufte jedhe ana na fo'atte ana na keette jedhe maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u iddoo abbaa kootii ana na buufte iddoo abbaa kootii ana na fo'atte iddoo abbaan kootii ana hojii abbaan koo irraa be akka fiixaan ga'u ana achi keette kan waaqayyoon galateeffatudha kun waaqayyo eenyu akka ta'e ka isaa godhe isa kan addaan baafatee dubbataara galanni ulfinni isaaf haa ta'u inni lammaffaa immoo maal akka gaafate beektuu saba waaqayyo hadda anaafatu waan baay'ee gaafatu malla inni lammaffaa immoo waan gaafate sabni kee kun jedheen saba guddaadha jedheen saba baay'eedha jedheen ani garuu xinnaadha jedhe ani garuu ijoolleedha jedhe ati garuu saba kana fuutee natti kenniteerta kanaaf yaa waaqayyo waan tokko si kadhadha jedheen ogummaaf beekumsa naa laati jedhe galanni ulfinni isaaf haa ta'u hadda anaafati waan baay'ee kadhan hadda biitti lafaa waan baay'ee kadhatu inni garuu iddoo ulfinnaa irra taa'ee iddoo waaqayyo isa kaa'ee irra kaa'ee tokkoffaa maal godhe waaqayyoof galata galche waaqayyoon qaabate waaqayyoon yaadate isa abbaa kootii abboomamte isa abbaa kootii gaarummaa goote isa abbaa koo abdachiifatte ana fiddee irra na keette ana fiddee as na laatte ana fiddee iddoo kana na keette jedhe as garagalee immoo maal jedhin lammaffaa sabni kun guddaadha sabni kun baay'eedha sabni kun saba guddaadha sabni kun saba keeti akka itti saba kana geggeessu akka itti saba kana tissu akka itti saba kana ceessu akka itti saba kana mootii ta'u waaqayyo maal godhi ogummaaf beekumsa naaf laate haddaa gam kennatu kana kadhataara haddaa gam kennatu kana maqaadhaara hadda gam kennatu kana yaadataara hadda gam kennatu kana jedha yoo iddoo tokko waaqayyo gara tokkoon fide achiin booda maal taana mala kennadhaan yookiin waa'ee garaa kennaa qaanna yookiin waa'ee jireenya kennaa qaanna yookiin waan nuti hidhateef gungumna waaqayyo garuu isa kana kanaaf bee jedha sagalee waaqayyo duraan dursaa mootummaa waaqayyo barbaada achiin booda maal isiniif waan isiniif ta'u hundinuu isiniif laatama jedha wanta wayii waaqayyo fuudhee harka keenyatti kenneera wanta wayii fuudhee waaqayyo nutti kenneera isa kana akkamitti akka oolfannu akkamitti akka geggeeffannu akkamitti akka ceesifnu akkamitti akka odoo shakkii tokko odoo mudaa tokko qabaanne gara galmaan gara karooraatiin geennu maal godhuu qabna isa fuudhee nutti kenne kana gaafatu qabna waan biraan jenne badhaadhummaan barbaanne asitti ulfinnan barbaanne asitti guddinnan barbaanne asitti durummaan barbaanne asitti akkamitti saba ati natti kennite kan saba guddaa kan saba ati bu'aatte kana galmaan akka ga'u akka ceesisu akka isaan tissu akka isaan geggeessu akka firdii gaarii isaaniif kennu yaa waaqayyo ogummaaf beekumsa naaf kenni kanaaf jedha obboleen koo saba waaqayyo achirra sagalee waaqayyo yoo dubbatu ati jedhe maal hin barbaanne ati narraa maal hin barbaanne waaqayyo yommuu Solomooniin deebisen ati badhaadhummaa qabeenya guddaa ulfinnaa diinota kee akka itti dhuman ufii keetii immoo bara dheeraa akka jiraatu hin kadhanne qooda kana saba koo isaanii irratti si moose bulchuu akka danda'u ogummaa beekumsa waan na kadhatte ani ogummaa beekumsa siif nan kenna
kana malees badhaadhummaa qabeenya guddina ulfinna siif nan kenna sanyii isa kanaa mootota isa durii turan keessaa tokkollee hin arganne mootonni booddee mo'an keessaa tokkollee kan argachuu kan danda'u hin jiru jedheen. Sanyii kana keessa Oromoo kana keessa namoota kana keessa mootonni tokkollee asiin dura kana argatanii hin jiran. Uumamollee kana hin argatanii hin jiran. Maaf waan kana gooteef maaf waan si kenname kana akka galmaan geetu ogummaa beekumsa naa kenni jettee waan na gaafatte. Waa'ee ulfinna keetii nan gaafanne. Waa'ee guddina keetii nan gaafanne. Waa'ee umrii dheeraa na jiraachisii nan gaafanne. Waa'ee diinota koo narraa buqqisii nan gaafanne. Waan si kenname san waan si laatame san akka galmaan ga'uuf waan na gaafatte. Ani jedhe mootonni asiin duraa taranis mootonni dhufanis kan hin arganne ani siif laateera jedha maqaan Waaqayyoof ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yoo Waaqayyo hojii nutti kenne tokko maal godhuu qabna? Isa nutti kenne kana gaafatu, isa nutti kenne kana kadhachuu qabna. Waaqayyo kaampaanii tokko irratti iddoo wayii si haa laatu. Waaqayyo biyya wayii irratti bulchaa godhee si haa kaa'u. Waaqayyo waldaa irratti bulchaa godhee si haa kaa'u. Waaqayyo maatii kee keessa bulchaa godhee si haa kaa'u. Waa wayii sitti haa kennu Waaqayyo. Mana kee keessatti Waaqayyo waa wayii sitti haa kennu. Waan sitti kenne san akkamitti akka geggeessu, akkamitti akka galmaan ga'u as garagaltee sammuu kee dhiphisuu miti. Mataa keetiin kaalkuleetii godhuu miti. Yaaduun nu barbaachisa dhugaadha. Itti yaadanii godhuun nu barbaachisa sirriidha. Garutu odomaan argine odoomaatti beekin Waaqayyo waa wayii fudhee furaa harka kee keessa si kaa'e. Gaafa Waaqayyo furaa san harka kee keessa si kaa'e furaa sanii makiinaa ittiin kaasu balbala ittiin banatuuf akka furaan sun wantoota gargaraa hin taane kaa'eetu qabdi. Isa fuudhee si kenne san gaafatu qabdi. Isa san kadhatuu qabdi. Achiin booda maal goota? Iddoo geette hundumatti yoo ati qabde si jalaa mana. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Iddoo dhaqxe hundumattuu si jalaa mana si harkaan badu. Iddoo hundumattuu siif ta'a. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf wanta Waaqayyo fakkeenyaaf daa'imman keessan Waaqayyo fuudhee siif kenneera. Yeroo jalqabaatiif namatti ulfaata akkamitti daa'imman akka guddisan. Garutuu gadi deebii isa daa'ima sii kenne san gaafadhu. Akkamitti daa'ima kana akka guddisu yaa Waaqayyo ogummaa kee naaf kenni. Yaa Waaqayyo beekumsa naaf kenni jedhu. Qabdir min jedhin. Hin qummushin isa siif kenne kun maalidha? Sagalee Waaqayyo maal dubbata? Daa'imman kennaa Waaqayyooti. Eebba Waaqayyooti. Isuma daa'imman mana keenya keessa jiru kana akkamitti akka guddifnu gaafadhu. Isa abbaan kee siin jedhe isa haati kee siin jettee miti. Isa abbaa kee haadha kee caalu gooftaan jira. Yommuu gaafattu Waaqayyo sii deebisa. Sababa daa'ima sanii ati hin eebbifamta. Sababa daa'ima sanii ati jireenya gaarii jiraatta. Sababa daa'ima sanii ati karaa gaarii irra deemta. Sababiin isaa inni daa'ima fuudhee si kenne. Ati immoo isa si kenne gaafadhu. Ati immoo isa si kenneef galata galchi. Kadhannaan kenna maali? Waaqayyo waan baay'ee fuudhee nutti kenneera. Maal jedha beektuu Phexros irratti boqonnaa 2 irratti isa dura 9:10 irratti isinii jedha luboota mana Waaqayyooti. Isinii warra qulqulloota. Isinii warra fo'ame. Eessaa fo'amte beektaa? Tokko warra dukkana keessaa gara ifaa dhufee jedha. Lammaffaa immoo
warra orma turtan ka isaa taatanii jedha. Gaafa garana dhuftan maaliif isin waame? Hujii Waaqayyoo kan akka hojjettaniif itti isin waame. Waaqayyoo hunduma kennaa hujii kennera gaafa Gooftaa Yesuus Kiristoos fudhan. Nama hundaaf hujii kennera. Eessaan waame? Qomoof waamaa. Eessaan waame? Warra dukkana hamaa keessa turu san keessaa nu baase. Maal haa taanuuf? Luboota haa taanuuf? Maal haa taanuuf? Hojjettoota Waaqayyoo akka taanuuf. Kanaaf kan inni itti nu waame isa kana maal goona ree? Waaqayyo galanni siif haa ta'u jennaan. Waaqayyo ulfinni siif haa ta'u jennaan. Waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu jennaan. Eessaa waan na baafteef dukkana keessa. Eessaa waan na baafteef hidhaa keessa. Eessaa waan na baafteef iddoo namaa hin tolle keessa. Eessaa waan na baafteef warra orma turan kawwii waan na gooteef. Gaafana kana sagalateeffadha. As garagalee Waaqayyoon maal godha? Akkamitti hujii keessa qulqullaa isa mudaa hin qabne isa fuula kan kee duratti fudhatama qabu akkamitti akka adeemsisu Waaqayyo warra dukkana keessa waame san kanaaf maal godhuu qaba? Ogummaa naa kenni, beekumsa naa kenni akka jedhame wangeela lallabdaniif hujii Waaqayyo akka bal'iftaniif Waaqayyo warra diina turtan, warra orma turtan ka ofii isin godhe. Kanaaf isa achiisi fida san galateeffatu as garagali immoo isa kana immoo akkamitti geggeessa. Baay'een ajaa'ibse beektu maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Hadda biyyatti lafaa gorsoota baay'een marfamteerti. Hadda waldaawwanni gorsoota baay'een marfamteerti. Namni si barbaachisa. Dhugaadha garuu dura Waaqayyoon barbaada. Namni si barbaachisa sirri sin barbaachisu jiraan jiru garuutu isa iddoo sanitti sitti waan isa iddoo sanitti akka dhuftu firdii qajeelaa akka dabarsitu isa si godhe san gadi deebii gaafadhu gaafsan Waaqayyo maal akkasii fidu beektaa? Nama ogeessa, nama waan gaarii si gorsu, nama karaa gaarii irra si qajeelchu Waaqayyo si fida. Maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Nama jibbi jechuu kiyyaame. Nama ofirraa qabi jechuu kiyyaame. Gorsa namaa hin dhagahin jechuu kiyyaame. Garuutu akkuma sagalee Waaqayyo Isaayyaas 9:6 inni gorsaadha jedha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Inni maalidha? Gorsaadha. Inni maalidha? Hangafa nagaati. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf isa gorsaa san gad deebitee Waaqayyo, yes, Waaqayyo iddoo kana na keesseerta. Waaqayyo iddoo kana na dhaabdeerta. Waaqayyo waan kana fuutee natti kenniteerta. Waaqayyo ogummaa na barbaachisa. Waaqayyo beekumsa na barbaachisa. Ani garuu nama beeku miti. Ani garuu nama ogummaa qabu miti. Garuutu ati fuutee as na keesseerta. Akkamiinis akkana keetu ani hin beeku. Ati hin beekta. Ati ogummaa keenaaf laati. Ati beekumsa keenaaf laati yoo jette Waaqayyo siif laata. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaan Gooftaa kee ulfaate haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyo baay'ee kan nama ajaa'ibsu beektu Waaqayyoon birattis ulfinna argata. Waaqayyoon birattis guddinna argata. Waaqayyoon birattis beekamtii argata. Isa taanaafati barbaannu san isii keessaa san ulfinna guddinna badhaadhummaa tabiyya lafaa tabeennu san isiin sun diqqishuudha. Inni dubbateera guddaa na gaafatti. Wanta itti waamamne san waan san Waaqayyo iddoo kana na waamteerta. Waaqayyo waan kana fuutee natti kenniteerta. Namni oddoo yaadiin gaa'ela keessa gale jiraani? Hin jira. Gariin itti yaade, gariin oddoo itti yaadiin gaa'ela gitti miidhaga. Eega galee immoo garamiin haa dhufu. Achi immoo maal godhu bakka kanaan nageetteerta. Waaqayyo gaa'ela kana akka itti gaggeessu yookaan
Rakko akkanaa dhumee hiriyaa kee bira dhaquu duntan. Yookaan maatii kee bira dhaquu duntan. Yookaan geggeessaa waldaa keetii bira dhaquu duntan. Yookaan jaarsa waldaa waliin haasa'uu duntan. Asiin nageetteerta. Furaa kana na kenniteerta. Waaqayyo furaa kana akka itti qabadhuu danda'u. Ogummaa kee na baru. Yoo kalee raftee dhadhammatu. Yoo kalee akkasi kadhataa hin jirre haadha akkasi kadhatu. Yoo kalee akkasi yaadaa hin jirre haadha akkasi yaadu. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon kenna yeroo hundumaa akka yaadnuuf akka Waaqayyo maaf waan kana natti kenne. Maal godhuu qaba? Akkam godhuu qaba jedhi. Dhaabadhuuf laan Waaqayyo hamma limsuu yaaditti deebisii deebisa. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Gaafas jennee gaafa nu kana qabannee dhaabanne Waaqayyo nama nu qopheessa. Waaqayyo sammuu keenya qopheessa. Waaqayyo karaa kamiinuu Waaqayyo arjaa. Waaqayyo hin danda'u. Waaqayyo hin arga. Kanaaf obboleessa koo obboleetti koo namni Waaqayyo mootii kan ta'e akkana jedhee Waaqa isaa gaafata. Atadha maal gaafata? Atadha maal jedhaa? Waan harka kee keessa jiru sammuu keetiin mari'ataartaa? Isa ollaa kee jiru mari'ataartaa? Isa naannoo kee jiru mari'ataartaa? Waan si kenname san ilaa wanti si kenname san galmaan akka geessu. Wanti si kenname sun immoo si akka ulfinna siif laatu. Maqaa Waaqayyoo koo ulfaate haa ta'u. Wanta si kenne san immoo firdii ulfinnaa akka ati dabarsu. Sagalee Waaqayyootu dubbatamu. Mootota irratti akkana jedha sagalee Waaqayyoo. Mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-28 seenaa tokko dubbata. Dubartoota lamatu ture jedha. Dubartoonni kun lamaanuu hojiin isaan hojjetan tokko jedha. Isin dubbifadhaa. Hojiin isaanii tokko jedha. Dubartoonni kun mana tokko keessa jiraatan. Dubartoonni kun hojiin isaanii tokko. Dubartoonni kun mana tokko keessa jiraatan. Dubartoonni kun takka deettee guyyaa sadaffaatti talammataa illee deettee. Gaafa kun ta'u talammataa tuni maal taate daa'ima ofii irra ciiftee daa'imni isii du'ee jedha. Gaafa daa'imni isii kun du'e kun maaltu ta'e? Achiin booda du'aa san fuutee ta'an jala keettee kan isii jalaa fudhatte turre. Amma kun yoo barbaadan daa'imni kan isiitii miti. Ilaalti kan isiitii miti. Yoo achi ilaaltu kun kan isiiti. Kun du'aadha. Daa'imni kun kiyyaa jette. Noo keetii miti jette. Mirfatteetu kun kiyyaa jette. Du'aa fuutee jala keette. Kiyyaa jette. Achiin booda mootii Salamoon bira dhaqan. Mooticha bira dhaqan. Dhattee mooticha himatte. Daa'imni jalaa daa'imni fudhatame tun yommuu dhattee isiin fudhatamu jala fudhatamtu tun daa'imni jala fudhatame tun dhattee mooticha himatte. Mootichi maal godhe beektamu? As fidaa daa'ima iddoo lamatti addaan isin kunnaadhe. Yommuu inni kana jedhu hammaan itti himatte tun haati tun daa'imni jalaa fudhatame tun garaan isii hin raafame. Keessi isii hin raafame. Kanaaf mootiin akkana jetteen daa'ima kana lubbuu isaa balleessuurra haa isiin fudhattu dhiisi jetteen. Tun immoo maal jette beektu ta'e isiin ta'in addaan nuu murii jetteen. Addaan murii jennaan. Achiin booda mootichi taa'ee arge. Abbaan dhugaa eenyu akka ta'e argee maal godhe daa'imni kan keeti jedhee kanaaf haa kennamtu jedhee jecha. Sabni Israa'el maal akka godhan beektu? Ogummaa inni argate kun kan waaqarraa ta'uu isaa
baay'ee dinqisiifatanii murtii dhugaa dabarsiteerta. Galanni balballi isaa haala alaamee. Ela dubartoonni sun ollaan kee waan ittiin si beeku jira. Dubartoonni sun amalli isaanii tokko mana tokko keessa galanis guyyaa 3 daa'imman kun garaagarummaa qaban. Kanaaf maqaa gaarii hin qaban. Namni beekoo maqaa gaarii tokko qabaateef ebalu hin sobu. Ebalu nama akkanaati yeroo ollaan si masakkara. Garuu akka jarlee waliin caal mana tokkollee keessa loo jiran garuu yoo mooticha afoo dhaqan tuun tahimatte tun yommuu inni kana jedhu hin ajjeestu. Hirraafamte keessisii hin dhagame. Tuun immoo addaan murakkumaan dhabeetillee haa dhabdu. Jette gaafa namootichi gattaa'e dhugama daa'imni kun kan keeti jedhee gaafa na sabni Israa'el maal jedhe yeroo beektu sagalee Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo golfan sabni Israa'el ati dhugamaan mootii qajeelaa. Ati dhugamaan ogummaa Waaqayyoorraa fudhatte. Mee jecha kana duubarraa isinii dubbisaa. Lakkoofsa 28 irra akkana jedhanii. Ogummaan saba Israa'el firdii Salamoon mootichi farade yommuu dhagaye akka inni firdii qajeelaa faraduudhaaf Waaqayyoon biraa ogummaa argate baree baay'ee ulfinna in kenneef jedhe. Hin baran ulfinna biraa Waaqayyoon biraa ogummaa kan akka argate. Ka ittiin faradu jechuudha. Wal qooduun hin jiru, wal shanaggaluun hin jiru. Asachi baasuun hin jiru, kaan garana baasuun hin jiru. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Wanti inni godhe maaliif? Waan dhugaa godhe. Kanaaf ogummaan Waaqayyoorraa fudhatan waan dhugaa faradda malee ati gosa kana, ati qomoo kana. Ati kaanii nu kadhittee, ati kaan nu irraa hin citu. Maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Ati kaan eebbiftee, ati kaan hin abaartu. Ati kaanii ulfinna laattee, kaan ulfinna irraa hin mulqatu. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Baatennee yoo laanne biyya lafaa kana keessa maaltu deema? Tennee yoo laalle waldawoota keessa maaltu deema? Namatti quba qabuuf miti maqaa Waaqayyoo golfaatee haa ta'u. Hafuurri kun waldaa keessa haa ba'u. Waldaa keessa miknyaatuun namoota waldaa geggeessan namoota waldaa quba itti qabuu hin dandeenyu. Waaqayyoon obboleessa koo obboleettii keetti kadhatu. Waaqayyo gara ifaa akka isaan geessu. Waaqayyo gara dhugaa akka isa geessu. Waaqayyo hadhaa keessa akka isa baasu. Maaf obboleen koo beektu? Hafuura jedhu isa guyyaa fayyinaa jedhu. Isinii kenname san hin gaddisiisinaa jira. Namoonni kun yoo kana hojjetan hafuuricha guyyaa fayyinaatti argatan san gaddisiisaa jiru. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Maaf hafuurri Waaqayyoo keessa isaanii jira waan ta'eef isa kana gaddisiisaa. Kanaaf waan Waaqayyoo irratti nu waame, waan Waaqayyoo irratti nu kaaye, waan Waaqayyo fuudhee itti nu kenne san abbaa irra nu kaaye san galateeffatuun maqaa isaa waamatuun isa jajatuun ulfinna isaa lallabuun yeroo hundumaa nurra jira. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Inni biraa immoo maalidha? Isuma san isuma iddoo irra si kaaye san isuma ati yaa fuudhee daa'ima si kenne san isuma fuudhee gaa'ila sitti kenne san isuma fuudhee iddoo tokko si kaaye san maal godhuu qabda? Isuma san gaafatu qabda. Ogummaa hubannaa naa kenna. Kana wanti mootiin Salamoon godhe maal akka ta'e beektu? Mootummaan isaa jedhe jalqaba irratti hima. Salamoon ilmi Daawit mootummaan isaa hin jabaatu. Waaqayyoo gooftaan isaa inni isa wajjin ture. Nama guddaa beekamaas isa godhe. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Gaafa wanta sitti kenne san namicha sitti kenne san achi garagaltee isaaf galata laata. Achi garagaltee maal godha jettee ati isa gaafata. Akkamitti waan ati natti kennite kana geggeessa. Ogummaa naa kenni beekumsa naa kenni yoo jettan gaafa inni kana si jedhe Waaqayyo maal godha? Mootummaa waan si kenne wanti si kenname sun maal ta'a? Hin jabaatu. Wanta si kenne san inni si biraa hafu. Inni si kenne san maal godha? Si waliin adeema.
Asa bichaa miti hin guddatte gad hin deemtu ol deemtu. Kana bichaa miti obboleen koo maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. As garagalchinee macaafa seenaa bara isa duraa kadhumaa irratti yoo ilaaltan boqonnaa 29 irratti akkana jedha. Lakkoofsa boqonnaa 29 lakkoofsa 23 irratti akkana. Akkasitti Salomoon iddoo Daawit abbaa isaatiif bu'ee teessoo Waaqayyoo isa kenne irra hin taa'e. Wanta hundumaa waliin qixxaa'eef jedha. Israa'eloonnis guutummaatti in abboomamaniif jedha. Geggeessitoonni jagnoonni hundinuu akkasuma ilma Daawit mooticha hundinuu dhufanii Salomoon mooticha akka bulaa hin mul'isan. Waaqayyo guutummaa Israa'el birattis Salomoonin nama guddaa beekamaa akka ta'u in godhe. Mootiin isa duraa Israa'el irrattis moo'an takka kan hin qabaatiniif suuraa mootummaas hin kennamneef jedha. Achiin dura ka turan kan hin qabaatiniif suuraa mootummaas kan hin qabne jedha. Ka ufamoos kan akka isaa hin jiru jedha. Maaltu godhe? Sabni Israa'el illee inni sitti kenne sun illee sii abboomama. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Daa'ima kee haa ta'u. Haadha manaa kee haa ta'u. Saba Waaqayyoo yoo geggeessite haa ta'u. Mootii taate biyya yoo bulchite haa ta'u. Inni sunis sii abboomame. Kan dura ta'e hin beekne. Kan ufamoo illee hin taane sirratti hin ta'a. Maal waan goote? Maal waan goote? Namichuma sitti kenne san akkamitti waan kana galmaan gaa jette waan gaafate. Tokko Waaqayyo isa si kenne san hin galateeffatu. Isa hin galateeffatu. Isa maqaa isaa waamte. Isa ol qabu. Inni lammaffaa immoo maalidha? Akkuma sagalee Waaqayyo keessa dubbanne isuma kana deebiftee jecha. Isuma hojii si kenne san deebiftee maal goote? Isuma san ogummaa beekumtii kee naa kenne. An ijoolleedha. An nama akkanaati jette. Hadda. Wanti nu waaqa gaafannu. Wanti nu waaqa kadhannu. Waan guyyaati. Waan yerooti. Waan murtaa'e. Namni Waaqayyoo Salomoon waan murtaa'e hin kadhanne. Waa'ee gaarummaa isaan barbaadu. Waa'ee ulfinna isaan barbaadu. Waa'ee bara dheeraa jiraatu hin barbaadu. Diinota koo buqqisii hin barbaadu. Waan ati natti kennite kan addaan baafadhaa dhagaa. Waan ati natti kennite kana akkamitti fuudhee galmaan iddoo itti si gammachiisu iddoo ati nageette kanaan ga'u ogummaa naaf kenni beekumsa naaf kenni jedhee Waaqayyoon gaafa. Gaaf kan Waaqayyo waan isaa barbaachisuuf hin adachiise. Miti kan akka kee asiin dura mootiin isin ture. Ufamoollee hin turre. Hadda namni kana barbaadu jira. Hadda kana barbaada obboleessa koo obboleettii koo saba Waaqayyo. Waaqayyo waan sitti kenne gaafadhu. Isa gaafadhu. Ollaan hin maratin. Hiriyyaan hin mari'atin. Warroota si dhiyoo jiran hin mari'atin. Duraan dursi isaan mari'adhu. Isa waliin qaadhu. Gaafsan ollaallee siif. Gaafsan hiriyaallee siif. Gaafsan jaalallee siif. Gaafsan kaminuu siif dhawaa. Maqaan gooftaa koo ulfaatan. Isa nu kenna dhiibnee isa biraatiin mari'atu deemu. Hojiin sun kennaa miti. Hojiin itti waamamne sun abbaa qaba. Kan itti kenne jira. Kan nutti kenne san gaafan. Kanaaf wal dhahi. Kanaaf yetamtaattaa'u. Kanaaf gara ulfinnaa deemu. Kanaaf jabaatu dadhabu. Kanaaf sabni saba akkamiin si abboomamu. Yoo tokko luka dhiittee tokko luka irraa murte. Yoo tokko ulfinna kennitee tokko immoo ulfinna irraa murte. Akkam ta'ee si abboomamu. Iddoo kanatti bee sagalee Waaqayyoo sabni Israa'el hundinuu maal jedha? Mooticha kanaaf hin abboomamanii. Maal waan godhe? Fardi dhugaa kennu. Maal waan ta'e?
namoota ila gorsoota ila gorsoota namoota cinaa ta'anii ka ammaa akka warra isa waliin jiru miti ka ammaa akka warra ollaa isaa jiranii miti ka mari'ate maqaa Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Eenyuun mari'ate isa hojiitti kenneen mari'ate. Hojiin kun kan kooti. Hojii kan koo kana galmaan naa ga'e jedhee eegatti kenne akkamitti galmaan ga'a? Kan akka hin leessii galatuun akkaataa itti galmaan ga'u ogummaa na barbaachisa. Beekumsa na barbaachisa. Ulfaataadha. Sabni kun baay'eedha. Sabni kun guddaadha. Jedheen Waaqayyoof hin danda'ame kaa? Ati kana na barbaadde, ati kana na gaafatte kan kennee isii temporarii asi barbaachisu isii shuwwee biitii lafaa laattulle ani si maa laata? Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Yesuus maqaan isaa ka eebbifame haa ta'u. Jedheen Waaqayyo. Barbaadadhu Waaqayyo. Gaafadhu maal akka kadhattu beeku. Maaltu si barbaachisa? Maal na barbaachisa? Waan kana natti kenniteerta kan kenne si isa kana maal akka godhu akkamitti akka kadhu natti kadhannaa kee beek gaafii kee beek. Fakkeenya 16 lakkoofsa 3 irratti akkanadha. Hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu. Wanta ati yaaddu fiixaan si baasa. Hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu. Wanta ati yaaddu fiixaan si baasa. Maaliif akkana jedhu beektu? Hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu. Waaqayyo hojii sitti kenna. Namaa miti hojii kasitti kenna. Waaqayyotu hojii sitti kenna. Isa hojii kee si kenne sani hojii kee isumatti kennadhu jedha. Inni sun immoo fiixaan si baasa. Waaqayyo ayyaana kana saba kana irratti dhangalaasa. Hafuura kana saba kana irratti dhangalaasa. Hin danda'a Waaqayyo buleemu. Hin arga Waaqayyo buleemu. Hadda iddoo gargaraa teenne Waaqayyo karaa tokkoonis karaa biraanis Waaqayyo fuudhee waa wayii nutti kenna. Waan Waaqayyo nutti kenna sani akkamitti akka galmaan geennu gari maal akka urbeettu namoota galateeffatu lemmisha. Maaf Waaqayyoomatu namicha san keessaan si qarqaare waan. Komaa miti badoo man qabu. Garutu kasi qarqaare eenyu akka ta'e beeku Waaqayyo. Galanni ka ta'uuf, ilfinni ka ta'uuf, ililleen ka ta'uuf, faarfannaan ka ta'uuf Waaqayyo. Gaafsan immoo karaa irra deemtu hundumaa gorsoota gamaa gamanaan keettee odon taane gorsaan kee akkuma Isaayyaas irratti dubbate sagalee Waaqayyo inni gorsaadha. Inni hangafa nagaati. Kanaaf gorsaa keessan isa yeroo hundumaa cinaa kee yaada kee jedhame sagalee Waaqayyo. Hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu. Wanta ati yaaddu san maal godha jedhe fiixaan si baasaa. Isa kennadhu. Inni maal keeti gorsaa keeti. Gaafa isa kennatte beenyu gorsaa keeti. Si cinaa deema. Maaliif asirra jiraamre sagalee Waaqayyo. Mootiin Solomoon maal ta'e hin jabaateef. Eenyutu isa waliin ture? Waaqayyotu isa waliin ture. Maal argate? Guddina argate. Nama biraa maal argate? Israa'el hundinuu hin abboomanii. Maal waan godhe? Firdii qajeelaa waan dabarse. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Isuma si kenne san gaafate. Bakka nama biraatii miti. Gaafsan Waaqayyo obboleessa sii kaasa, obboleettii sii kaasa. Fira sii kaasa, firoota sii kaasa. Ollaa sii kaasa, olloota sii kaasa. Naannoo kee jiran kan hundumaa sii kaasa. Isaan kun hundinuu maal godhan? Sii abboomu. Sababiin isaa ati maal waan goote? Firdii dhugaa waan firate. Ati maal goote? Waan dhugaa irra waan dhaabu. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Ka waan dhugaa irra si dhaabe eenyu? Waaqayyo.
Gooftaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf obboleen kun isinitti himaa ila waan gaafattan isa gaafattan waa wayii fuudhee yoo isin kenne hujii wayii fuudhee yoo Waaqayyo isinitti kenne isa san akkamitti adeemsanii isa san gaafatan isa san galateeffadhu. Qolaasiyaas boqonnaa 3:23-24 kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisaa kana wannuma gootan hundumaa namaaf odoo hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa jira. Isa gooftaan maal godhee qopheesse? Ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti akka argattan beekaa. Yooma namaaf hojjettan, yooma namootaaf hojjettan hundumaa akka nama Kiristoosiif hojjetutti hojjedhaa. Kana maal argattu? Isa gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka argattan immoo beekaa. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Namoonni baay'een galata barbaadu. Namoonni baay'een galatoomi akkana nuu godhatu jedhanii maqaa hoggaa dhibba laga jiranillee waa isaa qaaqanii hin barbaadu. Gartuu isa hojjetu, isa raawwatu, isa gootu hundumaa namaaf haa ta'u, firaaf haa ta'u, ollaaf haa ta'u, warra beektuuf haa ta'u, warra hin beekneef haa ta'u, warra beekamaniif haa ta'u, warroota hin beekneef haa ta'u, wanti ati gootu hundinuu maaliif jedha? Akka nama gooftaaf hojjetu hojjedhu jedha. Gaafas ijoollee isaatiif gooftaan waan isaaf kennu akka kennu immoo beeki. Bu'aa si kenna Waaqayyo. Bu'aa hin banne kan bara baraa. Bu'aa karatta bu'u miti. Bu'aa galmaan si ga'u maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Hadda namaaf yoo goonu yookiin sassataa yookiin kaan jedhaa yookiin kana jedhaa yookiin jala dhaaqa miti. Wama gootan hundumaa akka nama gooftaaf hojjedhutti godhaa. Gatiin keessan eenyu biraa? Waaqa bira. Nama biraa hin dhumata. Nama biraa yeroo murtaa'e maqaan keessan ka'u mala. Nama biraa haga murtaa'e maqaan keessan ol jedhu mala. Gaafa tokko gad deebi'a. Waaqayyo biraa garuu maqaan kee ol jennaan. Waaqayyo biraa garuu maqaan kee waamamnaan. Waaqayyo biraa garuu macaafa bara baraa irratti mallattoodhaan inni si malleessisnaan bara baraan in jiraatta. Galanni ulfinni isaaf. Kanaaf obboleeyyan koo saba Waaqayyoo wanti nu hadda harkaa qabnu kun wanti hadda nu itti waamamne kun hojiin nutti kenname kun akka hojii salphatti ilaalina. Hojiin nutti kenname hojii Waaqayyooti. Hojii Waaqayyoo kan immoo maal goona? Isa kana galateeffataa, isa kana faarfataa, isa kana maqaa isaa dhahaa, isa kana ulfina isaatiif laataa maal godhuu qabna? Akkamitti hojii kana akka adeemsifnu ogummaa beekumtii isa gaafatu. Isuma sitti kenne gaafa. Gaafsan inni immoo maal godhu? Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ati yaaddu hundinaa jalaan si cufa. Isa biyya lafaa isa argitu kana hundumaa inni si cufa. Hojii kee maal godhan? Si jabeessaa. Hojii kee kana keessatti maal arga? Anatu argama. Gorsaan kee haadha mootota biyya geggeessan nama 5-6 marseera. Yaadni kaanii ajjeesiidha. Yaadni kaanii jibbiidha. Yaadni kaanii jaaladheedha. Yaadni kaanii immoo gadi qabiidha. Yaadni kaanii immoo ol qabiidha. Wal harkaadha. Yaadni Waaqayyoo garuu tokkicha. Innis gaarii. Innis akka fuula Waaqaatiin fuula namaa durattis maal taate? Gaarummaa argattu si godhe. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Iddoo kana namni kun maal argata? Sabni ragaa ba'ee firdii qajeelaa akka inni fudhatu. Sabni Israa'el hundinuu isaaf abboomamee jira. Mootonni hundinuu maqaa isaa ol qabanii jira.
Asin dura le kantan, uwawole kakkaisa kantan, lama kaani champion dame. Maqaan gooftaa kolfaate haa ta'u. Waaqayyo haqa sagalee kanaan champaa isin haa dhabu. Gooftaa galanni abalbanne isaaf haa ta'u.